عيد مبارك. عيد مبارك جنة جرا. عيد برهنا حالا كان نفني جرا. إجولة تيا في جارتي تيا وجين عيد كبجا جرا. عيد كبجولة كأكم جتن. أكمار جتن. أرجويان كون جويا عيدتي. فيديو كانوا نرابو. ما استوجا جويا تكويا كساس ميا فاولي أرادمني إجولة تيا أرجدني. عيد برسني كانت دبرسي جتشوفي. بقى سنينجا هون كيسانو. وفي مو أما قد يشوف الدين كابو يودن ده زيله قطوة ده كايد ده غياته كو قد يسدي هذا قرومو بس أما اللي وسو قد يسلي غيان إيدا سلان ندفنه بكهدو تلاك أنا سنوامني من تكو تشلين دينه ده كلهم برباني كذا ما أعرف mana kana keessa namoota kan andura video mana kana keessa argitaniit kan Mustafa wajjin daa'insan Sumayyaan meeshaan gurgureettan kun meeshaan kenna miti hin beektan isinuyyuu kan Mustafaati mana jalatti ture ol baafate sireen faa kunniin kun ka argitanii manni kutaa hirribaa diikorri kunniin kun kayoo san jiru kan dalasiise inni kenna garuu siree fi meeshaan kunniin kun ka keessa jiru kan Mustafaati jechuun manneem anuyyuu guyyaa garii as Mustafa bira gaafa Jamiilaa fayyadu gaafa Sumayyaa fayyadu asii bira ta'a gaaf garii immoo abdiillee mana bakka lama qaba abdii fa'aa birallee isaa boottantii illee teetubiin qabne isin beeytan illee ni jirti isin beeyne isaan birallee ni dhaqa akkasitti walii gad deemaa dabarsaa jira garuu yaas dhufu maal argaa Jamiilaa ziya kutaan kun kan isin itti dhalatte Mustafa illee naa galatoomuu suuraa kan walitti qabee asuma kaa'ee jira jechuudha Jamiilaa ana as ofirratti qabadhee suuraa wajjin kaane atiika wajjin kaane malee atiika wajjin osoo hin kaa'in isii gana xiqqishu biraa deeme kunillee yaadannooni haa galatoomanii suuraa kana bahar iffatee hafa gaafa yeroo tokko yuutuubii isaanii wanti jennee haflaa godhanii sarpiraayiz na godhanii yaadannoo guddaa naa ka'an jamuntii amma na bira jiraachuullee baattu suuraan kun akkasii kun immoo osoo Sumayyaan ganaa isii garaa qullaa isii ganaa ilmoo garaan godhatini suuraa mana keessa jiru osoo wajjinuu jiraannu baate garuu yaadannoon mataa yaadannoon nama keessaan badu akkuma suuraan kun amma asitti wajjin nu jirru kanatti ufiinu qaaman wajjin hin jirru ufi suuraan kun wajjin jirra jechuudha akkuma kanniin jirru kanatti yaadannoon sammuu keenya keessa fi onnee keenya keessa illee hin bahu jechuudha waan wajjin dabarsine akkasi jamuun tiyyallee ofii amma as na harka hin jirtu ofii immoo asitti na harka jirti jechuudha akkuma kanatti yaadannoon as keessa jiruuf sammuu keessa jiru hin badu jechuudha kanaafuu iida bakka hedduutti sinooman isin jedhee jira garuu bakka takkitti illee dhaqaan jiru salaanne dhufne ofii immoo bakka takka illee deemuu fedhiin qabu bakka takka illee deemuu barbaadu bakka takka illee deemuu barbaadu asumatti jamuu fa'aa wajjin Sumayyaa fa'aa wajjin suuraa isaanii wajjin iida siree gubbarra kabajuu deema jechuudha siree gubbarraa osoo hin beeku har'a suuraa isaanii ilaalaa isaan dhungataa isaan wajjin haala kanaan iid dabarsuu deema bakka kamillee mana kamillee dhaquun deemu jechuudha ofii bakka hedduu nawaamanii galatoomanii garuu anasuma keessa taa'ee maal yaadataa jiradha suuraa isaanii qabadhee yeroo inni kala'u torba yookaan 15 guutuu osoo waan akka bitatin turre guyyama inni boru jedhamu yookaan guyyaan lama yoo hafuuf uffata bitachuuf walii gaffifiina Jamiila fa'aa bituu fiffiigaa Sumayyaa fa'aa ofillee bituu fiffiina osoo akkasii fiffiina wal kan guutu waan dalagamu fa'aa waan nyaata dalagamu fa'aa kuduraa muduraa guutuu isaa bituu fiffiinee osoo maal jedhu osoo hirriba rafin Sumayyaan fa'aa illee kushiinaa keessaa osoo kaan camban osoo kaan muran osoo shunkurtii ciran osoo maal jedhan akkasitti osoo waa hedduu goggodhan nutti bari'aa jechuudha nullee immoo yookaan sa'aatti takkitti qofa rafnaa osoo rafin yookaan salaata deemnaa guyyaa iidaa ofii hirribaa mugaa oollaa jechuudha halkan sana osoo liigaa fiffiinu oollaa jechuudha
Yaadannoon natti yaadatamu yeroo hundaa inni ogaa akkasuma iida hunda irrattu dura ittiin qophoofnu guyyaa halkan usan waa hundaa fiffiina hin dhumantichu halkan sana. Kaanii qaama dhiqannee fiinee salaanni deebinee yoo jennu suma jallee akka ani ittiin iyyineef yoo namoota dhufan namni hedduu taanee wajjin iida waliin kabajnaa hoolaa yookaan re'ee deemnee binnee qallee suuraa sabeenii bakka masgiidaa sanii kakaanii dachaanii achiin booda immoo yeroo dhufee asitti nama qaluufinnee qaqqalchiisnee maal jennee waxii qolallaa buraniitti ni jarri ittoo eegasii foon itti naqanii bilcheessanii nyaata gosa gosaa akka godhame wal geennee wal waamnee achiif asitti mana wal waamnee teennee nyaannee quufnee achiin gayyee yaana fa'a yookaan hin rafna fa'a guyyaa iidaa san gaafa awwalaa. Yaadannoo sanii sun amma takka hin jiru namuu olii gadi waame olii gadi yaa'anii Mustafaa Faantillee akkasitti kunoo iida kophaa kiyya siree Mustafaa gubbaa kabajaa jira jechuudhaan viidiyoo kan ofii waraabuuf gadi hin dhiisne guyyaa tokko gadhiisa gaaf Sumayyaa fa'aa argadhe iida baranaa iida biraa kana akkatti dabarsee suuraa fa'aa wajjin jedheetiin jechuudha. Osoo gadhiise illee yaada yeroo garii yoo akka isaa Sumayyaan garaa laaftee akkatti suuraa wajjin iida dabarsaa jireette garaa laaftee kootti ilmaan teessii mul'isaa kootu kalaas ni araaramna ati dhugaan ilmaan tee jaalatta jetteetiniin tolellee jetti jedheetiniin ofii gadhiisullee niyyaa ni qaba ofii immoo gadi hin dhiisullee jedha. Har'a iidni yoo gadhiise illee sila har'aa yoo har'a gadi hin dhiisii yoo kalaas gadi hin dhiifamu fa'a. Kanaaf iida barana haala kanaan dabarsaa jira. Iida bara kamiituu kan baranaa kan bara hegaree maali jennee du'aa godhanna. Ufiin du'aa ta'e irraan oolle walii godhatallee turre kan baranaa jennee iida bara darbeetitti dhaabate inshaallah yoo lubbuun jiraanne tan bara dhuftullee wajjin dabarsinaa ilmoota akka lama qabnullee yookiin sadii godhannee akkas jedha turre takka qabus lama godhanna inni turre. So akkas jennu jaartii lama godhannee kunoo iida guddicha iida baranaa haala kanaan ilmaan tiyyaaf jaartii tiyyaan alatti kabajee jaartolee tiyyaan alatti kabajaa jira jechuudha baranaa. Iidni baranaa kun hin dagatamu inshaallah tabara dhuftu immoo jaartolee tiyya hunda wajjinuu ilmaan tiyya hunda wajjinuu rabbi nu quunnamsiisee rabbi fayyaa fi nagaan isaan jiraachisee rabbi umurii isaanii dheeressu hunda isaanii rabbi mata akkana jalaan godhini namni ilmaan qabu hunda isaaniitu namni rabbi waa jalaan godhini rabbi umurii haa kaayuu fi akkasitti inshaallah wajjin kan kabajnu ta'e kan wal agarru ta'e inshaallah rabbi laaffisee walii araaramne ayyulleen ilmoo godhatte ilmaan isa dummeeffanne akkasitti wajjin kan kabajnu ta'e yaada inshaallah du'aa nu godha isinillee akkasitti jammuuti yaasumatti suura misii dhungataa iida haala kanaan kabajaa jira. Guyyaa jara dhufa fiigee manuma kana dhufa Mustafaa illee hagalatoomuu suuraalee walitti qaqqabee naa kaa'ee fuula illee biyyaan illee hin ganne xiqqoo xaawulaan illee ni ulfaata yeroo gallullee seeraan hin gallee asuma illee jarjaraan meeshaa gurgurtee kaan daddarbitee deemte ani illee jara barbaacha jara fiiguuf barbaade yookaan deebuu illee hin dandeettu kan jedhu asitti dhiisee deeme wanti waraqaa irra barreessan tokkoo fi suuraa kaan tokko yaadannoodha hima ta'a maastooshaan. Akkas inshaallah rabbi umrilleen akkasumatti nu haa jiraachisu jecha iida barana haala kanaan dabarsaa jirra isinin jedha. Iidota hunda akkamitti akka dabarsaa turre yeroo jalqabaatiif haala kanaan dabarsine yeroo jalqabaatiif akkatti gaddaa kophaa keessee gubbarra ciisee mana keessa ciisaa oole gabbee laaqanallee nyaadhu bakka hedduu nama manii har'a ciisatumaan oole yookaan kan ka'eetumaan gabbaa yoo rabbina laaffise yoo mana namaa dhaqallee kan nyaadhu ta'e mana kiyya yaadadha. Kan guyyaa inni ga'u uummanni akkasii dhufee wajjin qaqqallee maal jennee yaannee wajjin wanti jennu dhiirni jiraatee namoota hedduu amee wajjin nyaatiin wajjin yoo iidan kabajin nan gammachiisu iidaan itti fakkaatu ture. Osoo hin qalin barana garuu osoo hin qalin
iidallee osoo akka bara hundaasitti hin kabajin haala kanaan kophaa kiyya taa'ee booyaa iida kabajaa jira jechuudha. Akkasii amma inumaayyuu suuraalee kanneen kan argu yoo biyyatti galee Jamiila faallee argataa hin jiraatini yoo jiraan wajjis jiraataa hin jiraatini suuraalee kana biraayyuu hin deemu manuma Jamiilaan faa itti dhalatte kana keessa iyyuu hin ba'u asumatti jiraadhu na godha garuu biyyaatu hin deemu akkasuma iyyaan faa ayyamtee kootti ilmaan tantee ilaali kootti hayyee dhiifama si godhee agarjeestutti asiyyuu ba'ee na gochaa hin jiru. Viidiyoolee gadhiisuu jibbe akka argitanitti hedduutu birallee badee jira YouTube's viidiyoos gadhiisaa hin jiru. Salaamillee paaspoortii si harka qabee har'a boru paaspoortii kiyya jettee dhufti jedheetiin eegaa telefoonumaa cufattee onlaayinii hin jirtu. Paaspoortii illee hin gaafattu fudhachuu illee hin dhufne. Kun hundumaa jechuudha gara jabeenna paaspoortii kiyya fudhatu malee mucayyoo bakka itti dhoyse irraa ittiin himuu jechaadha. Kuni hunduu mucayyoo itti mul'isucha isillee garaa jabaattee taa'aa jirti jechuudha. Waan xiqqeetti faa kasaarte bakka kana jirti isillee beekaan jiru. Siin bakka feetaa jiraattu garuu wanti paaspoortii harkaa qabeef paaspoortii sitti saafaroo osoo hin ta'in yookaan iyyalleen paaspoortii isii deebisuu jecha dhuftidhe eegaa yookaan immoo isilleen paaspoortii kiyya fudhattee daa'imman dhoysiteedha. Mucayyoo haadha ilmaa ka dhoysite bakka dhoysite irraa fiddee anillee marmarsiisee natiijaa sumayyaan barbaadu sanis fixeefit ilmaan tiyyallee wal argina sumayyallee wali araarmidhee yaada qaba. Siin garuu garaa jabaattee paaspoortii kiyya fudhattee na fakkaate caal jetteerti kuno. Anillee haala kanaan taa'aa jira. Inshaallah amma iidarra jirraa guyyaan iida booda hoo maaltu dhufaan beekamne. Iida booda wanta haroofti maaltu jiraan beekamne rabbi keeraa godhaa hundaafuu. Haala kanaan jirraa isin jedha. Kanaafuu hordoftoota daawwattoota keenya du'aa nuuf godhaa isin jenna. Kanaaf hordoftoota daawwattoota kiyyaa dubbii isin dheeresse iida kunoo haala kanaan kabajaa jira jechuudha. Yaadannoo Jamiilaa fa'aati fi Sumayyaa fa'aati mana keessatti iida haala kanaan kabajaa jira.